haadha ofii beeku tasumaa shamara kamirrattuu waan hin taane hin dalagu waanuma hin taane tasuma hin dalagu wallahi osoo isiinoo nama isa miidhu taate haadha san obboleettii hojii dhalate isaa osoo qabaate isii san irratti cubbuu hin hojjetu kanaafuu nama haadha ofii hin beekne dhiira haadha ofii hin beeknetu shamara biraallee hin beeku jechuudha. An dhugana annamaaf hin jiraadhu nama sin sodaadhu an haadhati jabbaa hebra taa'ee akkanatti inni haasa. Yaa maal fedhan isaanillee dhiirti saree likiskisii akka isii argitee dhiira gariin argitee dhiira taa'ee shiishaa dhugu jaartii isaa tateetteetiin yoo inni dhufu shiishaa qabsiistee fi heddusan dhugaa isin hima. Dhiironni ka isaan barbaadan dhalaa kinoo likiskisii tashiishaa dhuddu ta akkuma barbaadde inni itti ajajetti ajajamtu argite garuma inni mar'adhu jedheen gabbaatee mar'atu akkasiisan. Nuti immoo warri shiishaa qabsiisuu hin beekne warri caatii qabamuu hin beekne dhiira akkasiisan akka inni barbaade saanaa ta'e naa godhu yeroo san hojii jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu osoo waa hin beekne si hiike si dhiisee sani jecha gabaabduudhaan anatu isa hiike malee tasuma inni nan hiikne. Isiniif galee bar dhugaa yoo dubbatan bar madaasan yoo isaan tuqan akkana isaan godha. Isiniif galee kanaaf shamarri teennaa osoo beektanii waan nama sanirratti ta'e an amma fakkeenyaaf jaartii namaa dhiirri tokko osoo jaartii qabu osoo waan hunda beeku haguma fedhe na jaalachuu dhiisii lubbuu tana naa baasee osoo innuma fedhe ta'e wallaahi dhiira jaartii qabu irratti hin heerumu tasumaayyuu maaliif keessattuu isiisan hiikee na fuudha. Anillee boru hireen tiyya sanuma garaagarummaa takka hin qabdu. Kanaafuu warri shamaraa wannuma argitanis seentanii hireetan nama kana yoo xiqqaate hoggaa takka hoggaa lama nama san hojii jiraatte atillee sanii ol hin jiraattu hireen tantee sanuma taati jechuudha. Yoo dhiirri jaartii qabu dhiirri bultii qabu tokko si gaafate jaalala isaa saniif mooyamtuu ta'uu qofa osoo hin taane namni kun akkami jaartii isaatuun akkami jiraachuu jirti maal taate jireenya akkamii keessa jiraatte inni sababa maaliif gara kiyya dhufe rakkoo isiiti moo rakkoo isaati jettee osoo addan baafatin sim jettee isattillee cilim jettee atillee hoggaa takka isa hojii shirshir jettee gaafa hoggaa lammataa atillee carraan keessanuma jechuudha. Kana akkasitti beekaa ishee. In beekaa kadira koofofee ta'e hojii deemuu danda'a. Saniin achi yogguu jabaattee jette ati yoo ofiifattee nama san dhiista jechuudha dursitee nama san dhiista. Ani immoo dirqama asirratti ba'ee akkas ta'ee akkas godhee jechuu hin fedhu. Aynoo aqaaloo abbaa fedhe akka ni caalu ni beeka. FM akka abbaa fedhe caalu ni beeka. Nama akkasi osaan ofitti amanamummaa guutuu qabudha. Innaa kanaaf shamarri kennaa ofumaa keessanii haamilee walitti cuftanii ofumaa keessanii waan hin taane keessa seentanii ta'arra bootutun atillee boru akka si boojiftu cubbuun isii sun akka si boojisu hin dagatin. Kanaafuu dhaxxanii bultii namaa keessa seentanii bultii namaa hin diigina. Yoo heeruma barbaadan Itoophiyaa kana koottaa dhiirri laal dhiira babbareedaa akkam jijjiru kana wallaahi. Kanaafuu dhiira babbareedduu feete yoo abbuleettiiti ta biyya Arabaa keessan rakkatte yoo heeruma feete Itoophiyaa koottu akkana si anka bakka ballaa. Dhugaa isiniin jedha dhiirri Itoophiyaa yogguu siif barbaadu jechuudha. Innaata akkasiite shamarran kennaa ofumaa keessanii daba walirratti hin hojjetina. Deebii wanti isin beekuu qabdan kabiraa immoo wanti isin beekuu qabdan kabiraa warroonni dhiiraa jechuudha. Dhiira kamiifuu taanaan shamarri takka si jaalatti yogguu jalqabaa argitee si jaalatti dhugaadhaan si jaalatti ati xiqqooma
isii akkas jettee waa tattaate jennaan adaduma jaalala isii san sima keessaa dhumaatiin deema. Gaafa ati deemtee dhumarra geette immoo isiin argitee neeqaan isii harkan jiru kanaafuu dursitee onnee isii keessaa si hiiktee jirti. Bar namni nama hiikuu neeqaa sirraa buusuu osoo hin taane onnee isaa keessaa si baasuudha. Kanaafuu nuti warri shamaraa yogguu dhiira takka jaalannee jenne nikaa sirraa buuse osoo hin jedhin onnee teenya keessaa dursinee isin baasa. Isin garuu nikaa sanis hiittanii tabraa wajjis jiraataa garuu tama nikaa irraa hiittan yaaduu dandeettan. Nummoo amala akkasii hin qabnu shamarri. Takka deemne taanaan deemne, takka teenne taanaanis teenne. Kana akkasitti ofirraa beekaa. Yookiin shamara sanirra dubbadhu. Ati dhalaa taatee akkamitti dhiirarra dubbatta aslan. Atis miidhamtu akka isiitii bar. Boru akka miidhamtu akkamiin wallaalte. Kanaafuu isin wannuma hin argine keessa seentanii waan hin taane hin haasayinaa. Nama guddi moo nama guddi wallaahi. Qallaalii nama guddi shamarran ta'en. Dhugaa dhiira biyyaa mirxiidha. Dhiira biyyaa osoo argitanii maal jettan sila. Wallaahi. Ka'achitti isinit taphatee maal isin godhee akkas isin never hin jiru. Dhiirri biyyaa laa yogguu si fuudhu argite. Shamarran keenya maal gorsa bee bareedduuti isaanu of gorsan. Rabbi khayriyaa godhu waan maraayyuu. Sagaleen keenya dhagama. Ati wallahi goobasii obsituu fi dhoksituudha. Dirqama bareedduuti yala waa obsuuleen dirqama. Anatu irraa buuse malee inni narraa hin buusne anatu irraa buusa malee inni tasuma narraa hin buusu. Jechuun ani waa cufa ol ba'ee miidiyaa kanarratti akkas ta'e akkas bu'ee akkas ta'e jechuun hin fedhu. Dubartiin takka murteeffattee naan duubatti hin deebitu. Ani isiniif himee jira bar. Dubartiin yogguu si jaalattes yogguu bultii keessa seentes haga maa torbaan takka si wajjin jiraanne dhugaan si wajji jiraatti. Gaafa si biraa deemuu feetes argitee jaalala keessan osuma si wajji jirtu ajjeesaa deemti. Inni deeggaruu danda'a bar. Wanni isin beekuu qabdani. Inni wanta san deeggareef an dirqama deeggaruu qaba. Deeggaruu hin qabu. Inni waan fedhe ta'eef an akka nama sanii ta'uu qaba hin qabu. Ani finfinnee jira. Inna ufumaa keessanii shamarri saamilee of hin cabsina. Warroonni dhiiraallee osoo waan takka hin beekin si hiikee kanarraa si hiittetti osoo deebistanii irra bareedaadha. Nama jireenya kiyya keessatti nama tokko jechuudha. Kan hojii jiraadhu. Jalqabumarraa wanti tun argitee boru iftaan sirroofti. Boru akkas ta'a boru gorfama iftaan gorfama osoo jettu jireenya kana obsaanis dhoksaanis gorsaanis dhiira kana wajjin ni jiraatta. Yogguu inni sirra kute immoo osuma nama san wajji jiraattu jaalala isaa san of keessatti ajjeesaa deemta. Kabajaa isaaf qabdu san fedhii malee jechuudha. Fedhii malee of keessatti ajjeesaa deemta. San booda osoo inni sin jibbilee yoo ati jibbitee jibba isaa san of keessaa haxxee jirta. Garuu dhiirri hoo aarees haa ta'u wanna fedhes haa ta'u zim jedhee shawwadames haa ta'u tabraa dhaqee fuudhee siin kaasirraa hiikeemi inni turullee argitee yaanni isaa sima bira jira jechuudha. Argitee garaagarummaa dhiiraaf dhalaan takka si biraa deemte taanaan tasuma nama du'eef nama jiru takka argitee nama waa takka isaa uumama isaa hin beekne akkasi dhalaan nuti nu beekaa nu bara. Irraa buustee anatu nikaa irraa buuse malee ni tasumaan irraa hin buusu.
osoo namni si caalu tokko argite akkas ta'e akkas godhe osoo jedhani rakkoon qabu sirraa bareeda. Barre onnan jedhe mireen mo'eenno wanti an jedhe rabbi nikaa kana dhiira harka kaaye saa walala nikaa buusa ka jedhu dhiira nuti jechuu hin dandeenyu garuu osoo inni waan san cufa hin godhin nu irraanfanne nama san biraayyuu kunne. Kanaafuu nikaa silaa akka irraa buufame afaa isaatiin haa jedhu malee bar nuti jaalalli isaa nu bira hin jiru nu keessaa kutee jira. Kana malee waan biraatii miti. Dura Khadir siif hin taane naaf.